Wangeela gooftaa keenya yesuus kiristoos isa qulqulluu isa yohaannis caafe. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyoon ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Sagalichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Namni Waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaas Yohaannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofii isaatii ificha hin turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundumaatiif ni ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu isa hin simanne. Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaas isa ilmi isaa tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Yohaannis waa'ee isaatiif dhugaa hin ba'a. Sagalee isaa ol fudhatees inni ana booddee dhufu anarra hin caala. Ana dura ture jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe kunoo isa kana jedhe. Guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra. Seerri Museedhaan kenname. Ayyaannii fi dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman. Homtinuu takkaa Waaqayyoon hin argine. Ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Dhugaa ba'uu Yohaannis. Yeroo Yihuudoonni Yerusaalemii lubootaa fi Lewwota Yohaannisitti erganii ati eenyu jedhanii isa gaafachiisanitti Yohaannis utuu hin haalin ani Kiristoos isa abdachiifame miti jedhee mul'isee dhugaa ba'e. Warri ergamanis deebisanii amma ati eenyu? Ati Eliyaasii jedhanii isa gaafatan. Inni immoo waa'uu ani isa miti jedhe. Isaan ati raajichaa ree ittiin jennaan waa'uu jedhee deebiseef. Isaanis eenyu ati? Egaa warra nu ergetti kan deebifnu nutti himi. Ati eenyu ofiin jetta ittiin jedhan. Yohaannis deebisee isaas raajichi akkuma dubbatetti ani sagalee namaa isa karaa gooftaan irra deemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha jedhe. Warri isatti ergaman immoo Fariisota keessaa turan. Isaan kun itti dabalanii ati Kiristoos yookiis Eliyaas yookiis raajicha ergan ta'inii maaliif cuupharee jedhanii isa hin gaafatan. Yohaannis immoo ani bishaaniin isin cuupha. Inni isin hin beekne garuu isin gidduu hin dhaabata. Inni na booddee hin dhufa. Ani immoo hidhaa kophee isaatii illee hiikuudhaaf nama ta'u miti jedhee isaaniif deebise. Wanti kun hundinuu Yordaanos gama Beetaabaraa iddoo Yohaannis cuuphaa turetti ta'e. Hoolaa Waaqayyoo. Borumtaa Yohaannis ituu Yesuus gara isaa dhufu argee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu. Namni ana booddee dhufu ana irran caala. Ana dura ture jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe isa kana. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne. Garuu Israa'elitti akka inni mul'ifamuufan bishaaniin namoota cuuphuu dhufe jedhe. Yohaannis dhugaa ba'ee fi hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqarraa isarra bu'ee hafuu isaa argeera. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne. Garuu inni akka ani bishaaniin cuuphuuf na erge sun hafuurri qulqulluu isarra bu'ee hafuu isaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan cuuphu jedhee anatti hime. Ani ofii kootii kana argeera. Inni kun ilma Waaqayyoo ta'uu isaa dhugaa ba'eera jedhe. Bartoota Yesuus warra duraa waamaman. Borumtaas immoo Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin hin dhaabbata ture. Yohaannis ituu Yesuus achiin darbuu ilaalee ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe.
Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii arge. Maal barbaaddu? jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbii eessa buufattee? jedhanii deebisaniif. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo kottaatii ilaalaa jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture. Bartoota lamaan dubbii Yohaannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessa Simoon Phexros ture. Indiriyaas dura obboleessa isaa Simooniin argatee Masiihicha arganneerra jedhee itti hime. Masiihii jechuun kiristoos jechuudha. Indiriyaasis Simooniin gara Yesuusitti geesse. Yesuus immoo isa ilaalee, "Edaati Simoon ilma Yohaannisii? Egaa si'achi Keefaas jedhamtee waamamta" jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikiitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaan sochoone jechuudha. Yesuus Filiphoosii fi Naatnaa'eliin waamuu isaa. Borumtaas Yesuus Galiilaa dhaquudhaaf ka'ee Filiphoosiin argatee "Na duukaa bu'i" ittiin jedhe. Filiphoosis akkuma Indiriyaasii fi Phexros nama mandara Betsiyaadaa ture. Filiphoos kun Naatnaa'eliin argatee isa Museen macaafa seeraa keessatti, raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan arganneerra. Inni namicha Naazreet Yesuus ilma Yoosef jedheen. Naatnaa'el yommus Naazreet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a jedhee Filiphoosiin gaafate. Filiphoos immoo kottuutii ilaali jedhee deebiseef. Yesuus utuu Naatnaa'el gara isaa dhufuu argee, "Ilaa nama Israa'el isa dhugaa isaa sobni keessa hin jirre" jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatnaa'el immoo, "Eessatti na beektaa?" jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee, "Filiphoos utuu si hin waamin muka harbuu jalattan si arge" jedheen. Kana irratti Naatnaa'el, "Rabbii, ati ilma Waaqayyooti, ati mootii Israa'el" jedheen. Yesuus immoo deebisee, "Muka harbuu jalattan si arge waanan jedheef amantaa? Isaan kana irra caalu iyyuu arguuf jirtaa" jedheen. Itti dabalees, "Dhuguma dhuguman isinitti hima, Waaqa banamaa, ergamoota Waaqayyoos ilma namaa irra ituu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu" jedheen.